saaqina dabarsuudhaaf si'i kan kaarrabane du'as darbee jiraadhe har'a ga'ee faarfannaan si dabalee erga lubbuu kosiif mallatteesse maalan si dhoowwadharee saa'olee boodnatti mirmirsinaan ansi duwwaa mararee ati mooteetta mootii gaara golgoota si beekaa dhangalaafteetta toofoo koo du'aa lubbuu si fayyada ati mooteetta mootii gaara golgoota si beekaa dhangalaafteetta toofoo koo du'aa lubbuu si fayyada anfayyeera 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 akkatti dhuftee yaadate akkatti baddee yaadate erga badde ka'uu qaba qofataa yaadate. Satu merintah tu dokumen tu kau kerja sendiri aja kalau sih. Hanya kau kan amira, kenapa nama itu yang kita berdek ke mana mana aja. Yohanes mulai tu nana, Yohanes mulai tu nana. Wateri kau coba jauh dari mana sih. Nak kanker lah mungkin. Kankerin, cokara sana di hundum tu. Karena korban yang orang ada tu, nandu ya, dewa kayu baru nak beragam. Wah, nak tu kan yang tu jira. Juga. Kita coba tak. Boleh kan? Boleh kan? Kita coba. Amin. Baik deh, jangan macam kejaran sih. Agak slow jira. Enggak. Oh boleh sah. Agak kayu pun. Amat kita agar. Yes, sudah makan ke. Amin. Shalom, shalom. Nagaan ayat ni para dua kayu. Untuk bagi saya kabar itu, dia kisah dia lah. Artikel mana je tulisannya video kan ayat akan kita ni. Nagaan dua kayu, arah dua kayu. Lalu isi kita pun mati. Isi ni kabar itu. Jadi berbeda. Waaqayyo sekarang mati itu isin jirtan mati no untuk Waaqayyo naga isin berdoa lebar le Waaqayyo hingga lepas galanya sudah Waaqayyo hatau biar kamu boleh itu bikin nanti acas baik ya ada beberapa tu machine sini bercurafi ini semua ini aku memberikan modal evangelical Wagota ke baba kisah magana cuma kisah di family jauh bilang dah kita cuba tergabung Nemo kakak orang dalam dunia jadi mahu bisa baba mula tahu dah kena tiga curah Guya tidak bisa date jauh itu kufa berapa lama berasa di Guya akan segala apa bikin sampai tu Guya itu tua kita segala akan rati tadi ke baba muda deh sini share bercumbar pada kunis mainnya kembali kamu Yeroo kun biyya keenya Itoophiyaa keessatti yeroo gannaati. Yeroo gannaa kana immoo waldaan kun lafa kireeffattee lafa kana irratti hojii Waaqayyoo hojii wangeelaa hojjechaa jira. Lafa kireeffannee jiru kana irratti immoo akkuma beekamu kiraa kaffallaa. Haa ta'u malee lafti amma nuyi kireeffannee irratti hojii Waaqayyoo hojjechaa jiru kun ga'aa miti. Uummanni baay'een lafa kana dhufanii hojii Waaqayyoo lafa kanarratti hojjetu argaa hirmaachaadha kan isaan jiran namoonni iddoo adda addaa kan jirtanis yuutuubii Proofet Lammii Addunyaa jedhu galtanii akkuma kana yeroo baay'ee kan hirmaachaa jirtan argaa jirtudheen abdii guddaa qaba. Egaa guyyaa har'aa kana rooba guddaa roobeen sagantaan keenya guyyaa sanbata guyyaa guutuudha. Rooba guddaa roobeen utuu uummanni sabni Waaqayyoon waaqeffachuu dhufe mana keessatti bakkeessa guutee cabsee seenee Robo dapat dibela sesi kanan immoo sagantaa waaqeffannaa kan itti fufuu hin dandeenye addaan kunne namoonni daa'ima qabatanii kan jiran dhukkubsatanii kan jiran aanarraa iddoo adda addaa biyya adda addaa sagantaa kana waaqeffachuudhaaf kan dhufan otoo hin kadhatamiif deebi'anii galanii jechuudha. Akkuma argaa roobni roobni guddaadha. Lolaan kun akkuma jirtu amma iddoo aarsaa kanarratti caccabsee kan inni galee egaa karoorri waldaan kun qabu mul'anni waldaan kun qabu guddaadha. Waldaan kun silumaayyuu immoo Kerahi ada fitisan mati waaqeffachaa jirtu yeroo gabaabaa keessatti garuu silumaamu toroo kun roobee lafa kan mataa keenya bitachuudhaaf karaa adda addaatiin tattaaffii guddaa godhaa irraa tattaaffii guddaa godhaa dhuusi yeroo baati lafa kan mataa keenya hawwaldaa kana bitachuuf sagantaa guddaa qabna irratti hojjechaa irraa sanaa as garuu ammuma illee itti fufnaa kamii lafa kanarratti waaqeffannee Kamalee daganaa teragati baasuu hojii guddaa nama gaafata kana jechuudha. Lafti amma lolaan kun dhufee iddoo kana galee iddoo kun lafa itti lubbuu haaraa baay'ee dhufee gooftaa fudhatudha. Lafa itti namni baatamee dhufee deemee galuudha. Lafa itti duudhaan dhaga'u, lafa itti inni jaala ija isaa argu hojii guddaa Waaqayyoo lafa inni itti hojjetudha jechuudha. Namoonni baay'een hiikamanii
Isa hiikaman isa fayyadamu nama dhugaa baatee gurguddaa fidanii dhugaa baatee kanas fuula yuutuubii walirraa kanarratti argaa jirtu jechuudha. Kanaaf maal isin jechuun barbaadan namoonni ardii torban irraayyuu waaqayyo hojiis nagaas isinii kennee miila wangeelaa ta'uu kan barbaadan hojii waaqayyoon wajjin hojjechuu kan barbaadan magaalaa ilma Jimmaa jechuun biyyuma kamirrayyuu yoo teessan taatee magaalaa kanaa biyya kana keessatti hojii wangeelaa hojjechuun ari'atama guddaa dhiibbaa guddaa qaba. Biyyuma kana keessatti immoo waaqayyo nu gargaaree hamma kana milkaa'ina guddaa amma kana nuuf kenne namoonni baay'een dukkana keessaa gara ifaatti dhufaa jiru. Yeroo ammaa kana irratti garuu akka isin maallaqa keessa bukkee dhaabbattan isinitti himuu barbaada. Kunis maalni dhugaadhumatti namoonni kana argaa jirtan yeroo gabaabaa gidduutti lafa kan mataa keenyaa addiraasha guddaa bitachuudhaaf jechaa waan jirruuf namoonni biyya adda addaa kan jirtan maallaqa waaqayyo kan sinii kenna, hojii waaqayyo kan sinii kenna nu bukkee dhaabbadhaatii ani immoo kan isin dirreessanitti baankii gashitan sana baasee irratti isinii kadhadha. Mana waaqayyoo bukkee dhaabbachuun eebbifamuudha. Waan xinnoo kennanii waan guddaa fudhachuudha. Maankii xinnoo kennanii akaafaa guddaa fudhachuudha. Macaafni qulqulluunis kennaa qoraa ilaalaadha waan ta'eef akka hojiin keessan eebbifamu akka jireenyi keessan lalisu namoonni barbaadan an kan isin irratti akkaawuntii galchitan irratti dirreessanii isaarratti isinii kadhadha. Isin immoo maallaqa keessanii nu bukkee dhaabbadhaatii biyya kana keessatti lafa kana irratti walii wajjin miila wangeelaa ta'anii waaqayyo hojjennan isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo gooftaan ayyaana sadachaadhaan isiniif haa baay'isu. Sababni isaa namoonni quuqama dhugaa qabaachuudha qabdu. Namni manni waaqayyoo gaafa akkas lolaadhaan badee bishaan guutu taa'ee namni ilaalu jireenya mana isaa utuu ta'e hamma danda'e utuu lolaan lola ullee utuu bishaan galullee xaragata keessaa waan tokko fala malee yeroo kana garuu akkuma isin argitan uummanni mana kana keessa guutu hundumtuu deemeera. Bishaan kun garuu asuma ciiseera. Bishaan kana haruu caalaa immoo mana kana jijjiiruu iddoo kana jijjiiruu qabna walii wajjin. Namoonni yeroo ammaa kana kaatanii viidiyoo kana teessanii ilaalaa kan jirtan ardii kamirraayyuu Itoophiyaa keessaa ta'u Itoophiyaadhaan ala haa ta'u lafa amma itti viidiyoon kun dhaga'amaa jiru kana kaasee waan dandeessanii akka isin bukkee dhaabbattanii eebba waaqayyoo hirmaattan. Namni manuma dhuunfaa isaayyuu wal gargaaree walii hin ijaaru. Mana waaqayyoo gaafa wal gargaaree ijaaru garuu eebba guddaa eebbifamudha. Kanaaf nu bukkee dhaabbadhaatii nu gargaaraa isin jechuu barbaada. Galata isinitti nu gargaartanis akkaawuntii waldaa Evangeelical Power of God yuutuubii kanarraa jala isaatti barraa'ee jechuudha. Akkaawuntii sanarratti Birhaan Baankii akkuma kana Koomershaal Baankii achirratti barraa'ee waan jiruuf Evangeelical Power of God Church jettanii galchuu dandeessu. Akkuma kana immoo namoonni qaamaan na argachuu barbaadan lakkoofsi bilbila kootii achumarrallee waan jiruuf naaf bilbiltanii kallattiidhaan wal quunnamuu dandeenyan isin jechuu barbaada. Lafa isin jirtan hundumaatti an isinii kadhachuudhaaf isinii wajjin nan jira. Isin immoo ogummaa waaqayyoo isinii kenneen humna waaqayyoo isinii kenneen jireenya maallaqa waaqayyoo isinii kenneen bukkee dhaabbataa waaqayyoo nu wajjin hojjedhaa isinii jechuun barbaada. Waaqayyoo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Daqiiqaa ammaa kanaa kaasee namoonni kana gootan balballi cufame isiniif haa banamu. Milkaa'ina dhabdan kanaan booddeetti milkaa'aa karaa tokko miti 3-4-5 ta'ee isiniif haa banamu. Waaqayyo kanaan booddee jireenya keessan akka muka bishaan dharraa dhaabbatee halalisiisuu mana waaqayyoo fixattanii mana waaqayyoo hojjettanii maqaa Yesuusii liqeessaa malee liqeeffatinaa ergisaa malee hin ergifatinaa. Inni harkisaa wanta hundumaan guutuu eebbaan jireenya keessan haa guutu isiniin jechuu barbaada. Isiniin kadhadhaa. Ayyaanniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa. Shaaloom.